Yuunivarsiitiin Harraambee gama tajaajila hawaasaatiin hojiilee badhaadhina waliigalaa biyyattiif bu'uura ka'an irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jira jedhe. Leenjiin dandeettii raawwachiisummaa cimsuu ogeeyyii fayyaa hospitaalota godina Shawaa Bahaaf yuunivarsiitichaan kennamaa ture xumurame. Sagantaa leenjifamtootaaf sartifikeetiin itti kenname kanarratti pirezidaantii Yuunivarsiitii Harraambee Dr. Habtaamuu Takkaa dabalatee hooggantoonni olaanoon yuunivarsiitichaa argamaniiru. Ogeeyyiin fayyaa hospitaalota godina Shawaa Bahaa fi magaalaa Bishooftuu hirmaattota yoo ta'an haala qabiinsaa fi kunuunsa yaalama akkasumas barattoota dhaabbilee barnoota olaanoorraa shaakalaaf isaan bira dhufan haala simachuun beekumsa gochaa itti hidhachiisan irratti xiyyeeffatee jedhan. Leenjicha kan kennan Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaan damee barnoota fayyaa obbo Anwaar Abdulwaahid. Leenjii torbee kanaaf hospitaala Shawaa Bahaarraa ogeeyyii dhufaniif most guyyaa 4 kan turu kennaa turre. Leenjichi qabiyyeen isaa standards of nursing care fi clinical preceptor kan jedhudha. Standards of nursing care kan jennu basically hospitaalonni naannoo irra jiran hundumtuyyuu akka implement godhan akka reformitti kan lafa taa'e keessaa isa tokkodha. Standards of nursing care kun faayidaalee hedduu qaba. Ogeeyyii faayidaa qaba, dhukkubsattoota achi jiraniif faayidaa qaba. Isarra darbee immoo hospitaalota illee faayidaa akka qabudha. Kanuma irratti homa isaan beekan hubannoo uumuudhaaf akkasumas immoo wanna silaaraa wanti jiru illee jiraate akka argataniif jennee Yuunivarsiitii Harraambee wajjin propozaala qopheessinee isaan illee gahee hojii isaanii keessaa tokko hawaasa naannoo san tajaajilu waan ta'eef kanumaan wal qabateetiin isaan illee yamamuu ta'uudhaan hojjettoonni barattoonni Yuunivarsiitii Harraambee deemanii biratti piraaktisii hojjetan filamuudhaan guyyaa 4f yuunivarsiitii kana keessatti mata duree ammasii hime kana irratti leenjii fudhatanii turan jechuudha. Pirezidaantii Ittaanaan dhimmoota qorannoo ce'umsa teeknooloojii fi tajaajila hawaasaa Yuunivarsiitii Harraambee Dr. Faxxanaa Raggaasaa tajaajila hawaasaa jijjiirama waliigalaa biyyattiif gumaachan irratti xiyyeeffannee hojjetaa jirraa jedhan. Leenjiin ogeeyyii fayyaa hospitaalotaaf kenname kunis qaama mul'atichaa ta'uu eeran. Keessumattuu ogeeyyii hospitaalota barattoonni yuunivarsiitichaa shaakala gochaa itti bahaniif leenjicha kennuun tajaajilicha hawaasa kaluu dhaabbatichaa jiru giddugaleessa taasifachuun babal'isuu kaayyeeffatee jedhan. Tajaajila uummataa amma kennaa jirru kana babal'isuudhaaf keessumattuu walitti dhufeenya hospitaalota duukaa qabnu babal'isuudhaaf ammaa fi marsaa lammaffaadha. Marsaa lammaffaan kun immoo kan irratti xiyyeeffate hospitaalota Bahaa Shawaa irrattidha. Yuunivarsiitichi dhimmoota ce'umsa hawaas diinagdee fidan irratti xiyyeeffachuun magaalaa Adaamaatti piroojeektii Smart City beekumsaa fi qabeenyaanis deeggaruu dabalatee hojiilee beekumtii fi galateeffannaa olaanaa itti argate raawwatuu dubbatan Dr. Faxxanaan. Sochii gama kanaan eegalame iddoo dameeleen yuunivarsiitichaa jiranitti caalatti babal'isuu fi naannichatti godinaalee gara biraan qaqqabuuf ni hojjetamaas ibsan. Inni itti aanu garuu hospitaalota Bahaa Shawaa Duwwaa keessa warra jiran duwwaa otoo hin taane ogeessotaa fi narsoota akkasumas ogeessota fayyaa warra biraallee godinaalee Oromiyaa kan garaagaraa keessa jiran gara lixaas gara bahaas gara kibbaas hundumaa duukaa hojjechuudhaaf abdii karoora qabna jechuudha. Keessumattuu naannoo bahaa kan jiran gara Shashamannis gara Asallaa darbees gara Ciroo isaan kana irratti hojjechuudhaaf karoora kana qabna jechuudha. Karoora wal fakkaatu. Leenjichi beekumsa keenya haaromsuu fi tajaajila yeroon gaafatu akka kenninu nu dandeessisa kan jedhan immoo leenjitoota keessaa kanneen dubbifneedha. Kanumaafis yuunivarsiiticha galateeffachuun cimee itti fufuu qabaa jedhaniiru. Leenjiin yuunivarsiitii Harraambee irratti nu kenname standard of nursing careedha. Sunis uffayeessuu fi update ogummaa qabnu irratti dabalataan update goone akka hojiitti deemnuu fi saniifuu haaluma standardiitiin barumsis nu kennameera. Kunillee hordofneerra guyyaa arfan kana keessatti ogummaa baay'ee arganne muuxannoo gaarii walirraa fudhannee hospitaaloti 4 jiru isaanirraas muuxannoo arganneerra irratti baay'ee fooyyessinee hojjenna hojii qulqullinaan hojjenne yaadaan. Leenjiin kun leenjii gaariidha. Saduraarraa muuxannoo gaarii nu laate saduraarraa dhukkubsataa keenya akka tajaajilu hawaasa keenyaa fi akka gargaarsa laannu nu godhe kanarra immoo saduraarra caalaa akka hojjennu nu taasiseera. Ammas dabalataan leenjii kun nu qofaaf itoo hin taane namoota adda biraatii fi hojjetaa fayyaa adda biraatii fi akka laatamuu fi ergaa koo dabarsa.